Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya. Kun Raadiyoo Sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya muddee 20 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti sagantaa kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophiin kaayyoo sagantaa Oromiyaa Art Federation Square kan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Viiktooriyaatiin yeroo 7ffaaf muddee 21 bara 2014 gaggeeffamuuf jiru laalchisee gaaffiif deebii taasifame isiniif dhiyeessina. Waarii marii keessatti immoo marii Dr. Alamaayyoo Birruu waliin taasifame kutaa 2ffaasaa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma oduu har'aa gara dastuu duulaattiin isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltanii amma oduun isinitti hima. Oromiyaa bakka adda addaatti basaasaa fi doosisni Oromoo irra ga'uu cimaa jira jedhame. Oduun dhugaan akka mul'isanitti waan kun immoo dargaggoota manneen barumsaa jiranii fi hojiirra jiran irratti kan xiyyeeffatedha. Yuunivarsiitii Ambootii barattuu Sittiinaa Abbaa Duraa Hasan Kadiroo Toleeraa Cawwaaqaa, Yuunivarsiitii Kiiloo Jaarraati immoo barataa Beekan Gulummaa Soorii fi Siifan jedhaman, akkasumas Yuunivarsiitii Adaamaatii barataa Goollicha jedhamu. Humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa qaamaa fi bilbilaan si ajjeefnaa yookaan si hiinaa yookaan immoo biyyaa bahii dafii kan jedhu doorsifni irra gahaa jira. Sababiin isaas barattootaa fi uummata mootummaa irratti dadammaqsaa jirtu filannoo dhufuu gufuu ta'uudhaafis kan jedhus isaanitti himameera jedhame. Naqamtee, Jimma, Madda Walaabuu fi Harammayaatis maqaan barattoota doorsifamanii nu gahuu baatus haala wal fakkaataa deemaa jira jedhe gabaasaan keenya. Oromiyaa keessatti rakkinni bulchiinsaa fi nageenyaa jira jedhame. Kun immoo filannoo bara 2015tti godhamuudhaaf jiru akka hin gufachiifneef jecha leenjiin tokko Adaamaatti kenname xumurame. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa walitti bu'iinsa amantaa dawoo godhatee fi qaamota farra mootummaa ta'aniin rakkina nageenyaa jiru akkaataa to'achuu hin danda'amu irratti qaamota adda addaaf hanga baadiyyaa jiranitti leenjiin kenname kaleessa xumurame. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Jamaal Abbaasoo leenjiin kun filannoon bara dhufu akka nagaan xumuramuuf kan deeggarudha jedhani. Uummanni keenya tasgabbii gaarii argate misoomni jalqabnee fufaa jiru hojii biiroon kun uummata wajjin wal qabatee hojjetu kan mirkanaa'udha. Kanaaf itti gaafatama guddaa qaba. Itti gaafatama isaa sana uummata wajjin wal qabatee humna nageenyaa isaa hunda sochoosee humna nageenyaa inni sochoosu immoo uummata sochoosee nageenya amansiisaa naannoo keenya keessatti mirkaneessuudhaaf hojii ulfaataaf murteessaa ta'e qaama raawwataa jira. Waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Meelbarn Oromoo Oromummaa fi Oromiyaa ijaaruuf beeksisuu keessatti gahee guddaa bahaa jira jedhame. Waan hanga ammaatti godhaniif immoo Piroofeesar Asaffaa Jaalataarra galata argataniiru. Waldaan hawaasa Oromoo Meelbarn yeroo garaagaraatti dhimmoota Oromoo fi Oromummaa ilaallatan dhaadessuu, halagaatti beeksisuu, Oromummaa aadaa fi seenaa Oromoo akka cimu gochuu keessatti wanta adda addaa dalagaa yoo naga'e. Waldaan kun dilbata boruus adda bahaa baay'ee Meelbarnitti agarsiisa isaa qabatee akka dhiyaatu ibsa sabaa himaaleef ergeen beeksiseera. Ibsa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa eebila bara 2014 irraa kaasee Oromoota 85 ajjeese, 500 madeesse, 5,000 immoo hidheera jedhe. Caamsa bara 2018 keessa Oromoota 400 ta'an Wallagga keessatti ficcisiise. Eebila bara 2008 Oromoota 50 ta'an Booranatti ajjeesise. Guraan ala bara 2008 immoo Oromoota 100 Bosaasootti fixe jedhe. Bara 2007 keessas gaara Suufii fi Keeniyaatti Oromoota ajjeesiseera jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa himate waldaan hawaasa kun. Waan hawaasni Oromoo Meelbarn hojjetaa jiru warra kaaniif fakkeenya gaariidha jechuudhaan akka itti fufan gaafataniif Piroofeesar Asaffaa Jaalataa dhaamsa galataa erganiifii keessatti. Mormituun Sudaan Kibbaa pirezidantiin biyyattii akka aangoorraa bu'an gaafate. Yeroo tokko itti aanaa pirezidantii ka turanii fi amma immoo hoogganaa mormituu ka ta'an Riik Maachaaraan pirezidantiin biyyattii amma Silvaa Keeriin akka aangoo gadhiisan kamisa darbe gaafatani. Sababiin isaas pirezidanti Keeriin yakka sanyii balleessaa Juubaa keessatti raawwatameef waan itti gaafatamaniifidha jedhani Maachaaraan.
Araara buusuudhaaf jaarsummaa Igaadiin walii galtee gareen lamaan mallatteessan keessatti waggaa 2 yookaan 3tiif waraana mataa isaanii qabaatanii mootummaa cumsaa tokko keessa turu lamaan isaaniiyyuu. Riik Maacharaan ibsa fuula 9 qabu baasan keessatti yakka dhala namaa irratti raawwachuu fi sanyii namaa duguuguun wanta barbaadamaniif Salvaa Kiiriin mootummaa cumsaa kana hoogganuu hin danda'anii jedhan. Igaadiin gareen lamaaniyyuu walii galaniiru jechaa turuun kan yaadatamudha. Manni murtii mootummaa Naajeeriyaa loltoonni biyyattii 54 ta'an akka du'ani jedhee murteesse. Kan biroonis ni sodaatanii jedhamanii himatamuudhaaf jiru. Sababiin isaa immoo mormituu cimaa mootummaa lolaa jiru Boko Haram hin lollu jedhanii jedhame. Boko Haram loogii sanyummaa kan misoomaa hawaasummaa fi siyaasaa Naajeeriyaan saboota gama kaabaa fi kaaba bahaarratti geessistuu mormuufan qabsaawaa jira jedha. Mootummaan Naajeeriyaa fi Ameerikaan fa'aa garuu goollesituudha ittiin jedhu. Boko Haram gama kaabaa fi baha kaabaatiin bakkoota hedduu qabatee jira. Shamarran barattoota hedduus mana barumsaatii humnaan fudhatee hin deebifne. Marrattis Kooriyaan kaabaa dubbii iccitii istuudiyoo isaanii karaa intarneetiitiin hatameera jedhamu waliin haa qorannu jettee gaafatte. Dhiyeenya kana USA Kaalifoorniyaa kan jiru istuudiyoon Soonii fiilmii hojjetu keessaa karaa marsariitiitiin Kooriyaan kaabaa seentee iccitii hatteetti jettee Ameerikaan ishee himachaa turte. Pireezidaanti Obaamaan haasawaa waggaa kaleessa godhan keessattis kanuma mirkaneessanii Kooriyaan kaabaa gocha ishii kanaatiif yeroo fi haalli akka jedhetti adabbii madaalu kenninaafii jedhanii ture. Kooriyaan kaabaa immoo sanbata har'aa dubbii kana mee gamtaan haa qorannu jettee Ameerikaa gaafatte. Hamma oduun kun qophaa'etti Ameerikaa irraatii kanarratti deebiin kennameeru dhaga'amne. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu qomaadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kun torbaanitti sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii keenya irraa keessatti gara Awustiraaliyaa isin geessina. Akkuma beekamu waggaa waggaadhaan Awustiraaliyaa keessa kan jiraatan Oromoonni waggaa 7 ayyaana guyyaa aadaa Oromootti dhiyeessan kan Oromiyaa Art Federation Square jedhamee beekamu gaggeessaa jiru. Waggaa waggaatti Oromoonni kutaa Awustiraaliyaa bakka garaagaraa keessa jiran walitti dhufanii eenyummaa Oromoo kan alagaatti barsiisan. Akkasumas akkaataa Oromoon alagaa waliin jiraatuuf alagaan immoo Oromoo waliin jiraatu kan itti agarsiisan sagantaa guddaa ta'uutu muuxannoo darbeerraa hubatama. Har'a maaliif qophiin kun akka jalqabame eenyu fa'aa akka jalqabe edda jalqabe maal hojjechaa akka jiruu fi wanta akkasii dagaagina aadaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo ol kaasuu keessatti gahee akkamii akka qabu akka nuuf ibsaniif yeroo sana Pireezidaantii Koomunitii Oromoo Awustiraaliyaa kan Viktooriyaa keessatti argamu kan turan ammallee hawaasa keessatti hojii guddaa hojjechaa kan jiranii fi reediyoo keenya keessattis daayireektara ta'anii kan hojjetan obbo Aliyyii Galatoo Afeereera. Obbo Aliyyiin yeroo adda addaa qophii garaagaraatti muuxannoo isaanii nu ibsaa akka jiran kan beekamu. Har'as obbo Aliyyii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Maal inni Oromiyaat Federation Square wanti jedhu kun maal jechuudha mee dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsuu dandeessu? Gabaabumatti Oromiyaan silaa biyya Federation Square ammoo bakka Oromiyaan guyyaa san sa'a 4 itti dabarsitu jechuudha. Bakki Federation Square jedhamu kun magaalaa Melbourne jidduutti bakka argamu jechuudha Federation Square. Federation Square kun bakka ijaarsi isaa maaliin isaa tole bakka addunyaa irraa keessummaan jajjabduun yeroo dhuftu itti keessummeessan warra namni baay'een beeku keessa bakka amma opeeraan fa'aa yeroo biyya kana dhufte itti keessummeessan jechuudha. Bakki kun bakka baay'ee qaalii. Bakka qaalii kanatti waan Oromoo kana yeroo bakka ati jirtu namni dhufee waan kan kee kana waliin kaafne bakka wanti sun jiru fiddee waan kan kee achitti yoo dhiyeessite waan kan kee kana ilaalcha jijjiiruu haa ta'u waan adda addaa godhuu hin mala ilaalcha jedhu jira. Wanti godhamu guyyaa san waa Oromoon qabu jechuudha. Oromoon fi Oromiyaan maal akka taate aadaa isaa haa ta'uu, uummata isaa haa ta'uu, seenaa isaa haa ta'uu, rakkoo isaa haa ta'uu bakka sa'a 4 waan Oromoof Oromiyaa itti wal barsiisan, itti waliin mul'isan namoota alagaallee ateeranii itti wanna jedhanii fi akkasuma rakkoo biyya keenya keessa jiru uummataan dhaqqabanii jechuudha waan bara san keessa jiru.
guyyaan ayyaana Federation Square kun amma agam guddatee jira? Amma Oromiyaa Federation Square kun nama hedduun baratameera. Waggaa amma jiru kana keessatti baay'ee guddatee addunyaa kanarratti beekameeti. Austraaliyaa wajjin sirii Federation Square beekamaa jechuudha. Ummata biraatiin illee kan nu barsiise tokko guddaan Oromiyaa Federation Square kana. Yeroo waan kana eegaltanii maalirraa kaatanii waan kana uumtaniyyuu? Yeroo adda addaatitti uummanni Oromoo warri qabsoo keessa turan aadaa ofii guddisuu, uummata ofii bakka gaarii arguu fi ijoollee ofii aadaa ofii akka gadi hin dhiifne rakkina keessa darban irraa ka'ee hawaasni yeroo adda addaatitti waan Oromoo kana dalaguun hin jira. Yeroo duraatiif namni biyya kana dhufe bara 1984 akka baqataatti namni biyya kana qubate jechuudha. Yeroo sanirraa namni qabsoo adda addaa godhaati waan adda addaa godhaa armaan ba'e yeroo anamma filamu sanitti warra jirurraa fuudhee anillee warra olii hojjedhu waliin projektoota adda addaa baafne. Projektii baafne keessaa tokko aadaa kennaaf eenyummaan kenna. Maaliif yeroo baay'ee namni Oromoo kun Itoophiyaa waan himachuu hin barbaanneef Itoophiyaallee waan hin taaneef jecha an Oromoo Oromiyaa irraa dhufee yoo jedhamu namni dhaabateeti yeroo baay'ee si gaafata maali Oromiyaan maali Oromoo jedhanii waan nama gaafataniif jecha ummanni Oromoo kun akka biyya kanatti illee beekamu akka namni kennallee hedduun jabaateeti waan kana hin jiraame Oromoo namni biraa Oromoon beekna akka gammadee wanna jedhu aadaan kun babadhachuu qaba maqaan kenna kun biyya kana keessa beekamuu qaba jedhanii yeroo adda addaa namoonni hin haasa'ani waan namoonni godhan kanarraa ka'e namni walitti dhufee maal goona jedhaa adda addaa yaalanii boodarraa horii haga walitti hin qabnaa mee waa adda addaa mana yaali waa mana jedhanii achirraa ani gara bakka Federation Square kana dubbiseet haala achitti itti waa qopheessinu intaltii wayiillee nu gargaarteeti bakki sun hedduu baay'ee mi'aa waan ta'e waan adda addaatiin gatii isaa guddiftee gabbuufte maaliif sa'a tokko $10 10,000 nama chaarjii godhanii bakka san raasaa garuu bakka ulfaata waan ta'eef sa'a afurii gara $40,000 chaarjii nama godhani. $40,000 raasatti kafaltanii waa mala jechuullee mala namni gariin bakki sun sisteema keessa akka nu seennu waan godhuu fi biizinasa gara 7,000tu seentira kana hidhaa qaba. Yeroo amma Federation Square kana qopheessinu 2010 kalandari biyya kanaa keessatti kanarratti jiini 12ffaa ka biyya kanaa Oromiyaatu irra ture. Daa'imti Oromoo takka uffata aadaa uffattee achirra jirti. Festivaala Oromoo festivaala isteeta kanaa ta'edha. Kalandariin suni nama biizinasa 7,000 kanaa dhaqaa namni 7,000 kuni kaampaanii 7,000 kun hin beekaa jechuudha Oromoo. Kanaaf namoonni saantiibii akka walitti qabanii horii amma namni walitti qabullee 40,000 ga'usanii miti haa ta'u gargaarsa adda addaa isaanumarraa argannee akka dhaallee isaanuman nu gargaara. Achi irratti fandii adda addaa gaggaafanneetu waan kana qopheessine yeroo gaaf duraa bara 2008 yeroo waan kana qopheessinu akkasuma wanti guddaan ajaa'ibaa wanti qara hojjannu wanti addaa wayii turre garuu bakka sani qopheessinee alaabaa hiinee firii Oromiyaa ka jedhu fargaa magaalaa kana keessa yeroo gangalatu namni hedduun warri qara siyaasaan waa adda addaa waliin mufatellee akka nama bilisa ba'ee namni gariifaa boo'uufaa warreebbachuufaa alaabaa ofii mul'isuufaa ijoollee achirraa waa jedhani kunniin akka malee akka namni hamilatu akka namni baay'ee walitti dhiyaatu akka namni waan jabeessee waa Oromoo kana hojjetu wanna jedhanii aadaa keenyatti ammoo uummanni Oromoo kun dagoo walii ba'a. Maaliif kun kaan godhaa waan goonu kanneen maraa hawaasa kana walitti dhufee sirba qopheessaa faashin shoo'ii qopheessaa waan adda addaa waa hojjetan kanneen maraa uummatatu akka dagoo akka nama nyaata mana bilcheessee bakka tokko fidee waliin nyaatu tokkotti Federation Square ka qophaa'u waan amma namni tokko lama waan kana qopheessuu miti garuu liidarshiippiin barbaada haa ta'u waa hawaasni waliif fidateeti qopheesseeti achi keessa uf argee irraa gammadee galu tokko kanaaf amma namni baay'een sirii bakka amma waggaa itti wal argan argitee akka kunoo biyya keenyatti Gabreel yaani waan akkasii wayii fakkaata amma waggaa Federation Square yoommoo achi wal argina akkas fa'aa waliin jaa so waan bareeda kanaaf amma waggaa 7 gaarraa amma jalqabame hedduu waan namatti tolu keessa waan amma
biyya kanatti godhameeti nu martinuu itti boonnu waan gaarii godhanne jenneeti ijoolleen achi keessa guddattee waan adda addaa ijoollee amma argitan ijoollee amma muddatan hedduun isaanii biyya kana keessa jiran Oromoo sisteema kana keessa guddatanii wanna jedhaniiran jechuun hedduu nama gammachiisa. Ayyeemee gara dhumaatti wanta amma achitti godhamu kun akkamitti Oromoo isa biyya keessa hidhamu yookaan qabsootti jiru karaa adda addaa hojjetu gargaaruu danda'a? Tokko namni yoo beeke maali bakka sana wanti goonu aadaa keenyaaf eenyummaa keenya calaqqisu. Fakkeenyaaf yeroo amma waan adda addaa goonu kana waluma dhufneetuma sirbinee addan galle. Fakkeenyaaf broosharii adda addaa irratti yeroo qopheessinu uummanni Oromoo miiliyoona 40 olii ilmi namaa Oromiyaa irraa burqee gadaa sisteema dimokiraasii qabnaa bunni bee burqaan bunaa bunni biyya keenyaa dhufee atleetonni addunyaa kanarratti jajjabaan beekamaan argitan kunniin baay'een keenyaa ummata amantii waliin fuune maaliif kiristaana islaama waaqeffataa qabna ummata wal danda'ee jiraatu ummata Afrikaa keessaa lakkoofsaan baay'ee guddaa sadaffaarra jiru East Afrikaatti ammoo namni lakkoofsaan ummata Oromoo gahu hin jiru deebi'aa achirratti waggaa 130 ol garbummaa Itoophiyaa jala jirra rakkina biyya keessaa nurra ga'urraa akka ka'e namni hedduun biyya Afrikaa kana keessa baqatee kan bishaan irratti kan mana hidhaatiin kan kaampii keessa rakkatu nama Oromooti. Kanarraa mararraayyuu qulqulloofnee nagaa argachuuf hiree kenna ofii murteeffachuu qabna jennee achi keessa waan uummata Oromoo kana waan barsiifnu jecha kana keessa fira horachuu dandeenya. Kana keessa nama kanallee sammuu isaa gara tokko deebitu fuulli isaa gara tokko deebi'e rakkoon kenna qabeenyi kenna kana wanti nu barbaannu kana jedhee namnummaa Oromoo kunu sammuu isaa bakka tokko qabatee akka walqixa ta'u gargaara. Karaa biraatiin ammoo waan amma human rights amma fakkaatan Amnesty International reportii inni baase keessatti because am Oromoo waan Oromoo ta'eef rakkoon kun marti nurra gaara. Nullee asitti waa Oromoo taanee waan kana godhaarraa hin jiraame hidhamtanillee rakkattanillee maal taatanillee wanti nurra gaaru kun martuu hulee jirru marattuu nu dhukkubsaarra jenneet yeroo amma biyya darba amma maaliif takaffaa directly internetii irraan broadcastii godhuu deemna linkii gadhiifna linkii wanti sun irra darbu namni eessallee haa jiraatu addunyaa kanarra warri internetii manaa qabu linkii masan baneet qajeela stage irraan ulaaluu danda'a. Oromoo Media Network illee televiziiniin Oromoo ka Minnesota darbu biyyatti dabarsuu hin malanii isaan illee qajeela biyya akka dabarsan taate ummata Oromootiif hamileeta ummanni Oromoo akka wal beeku akka wal baratu akka wal gargaaru akka boonu akka mataa wal qabatu akka nama addaa ta'e tokko arguu danda'a. Kanaaf ijoollee Oromoo kanallee kana keessatti akka isaan wal baratanii waliin jiraatanii wal gargaaranii waa Oromoo kana dagoo walii baaneeti wal gargaaranii wanti Oromoo kun akka afoo deemu gargaaruu hin danda'a. Kanaaf faayidaa isaa baay'ee guddaa maaliif akka saba tokkootti jiraachuun suni hedduu nama gargaara jechuudha. Yoo hireen takka dhalatteef illee hiree kanatti dhimma ba'uuf nama gargaara. Nama waliin jirutu yeroo waa dhalatanillee yeroo rakkoon dhalatillee yeroo wanti gaariin dhalatillee dafee waliin dirmachuu danda'a. Kanaaf faayidaa guddaa qaba federeeshinii. Ayyee dhaggeeffattoota keenya ayyaana Federation Square kan Oromoonni biyya Awustiraaliyaa kutaa Viktooriyaa keessatti argaman kabajuu deeman ilaalchifne qophii dhiyeessineedha. Gaaffiif deebii kana kan goone obbo Aliyyii Galatoo wajjin obbo Aliyyii hedduu galatoomaaf ayyaanotaa ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo marii Dr. Alamaayyoo Birruu wajjin goone kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaata. Gaafiin kiyya akka itti aanu sirna bulchiinsa dimokiraasii keessatti yaadni hundee fakkeenyaa fi ol'aantummaa uummataa, ol'aantummaa seeraa, murtii sagalee wayyabaa, filannoo walabaa akkasumas paartiileen adda addaa wal dorgommiidhaaf filannoof dhiyaatanii uummanni paartii barbaade keessaa filuudha. Sagalee wayyabaan paartiin filame bulchuudhaan akkasuma ammoo tuyyuu sagalee xiqqaa warri qabu mirgi isaanii kabajamuudha jedhamee yeroo hedduu
dubbatama. Sirna dimokiraasii keessatti rules of the game yookaan ammootu seera tapha siyaasaa sirna dimokiraasii irraa haga tokko toonu ibsite. Kumansiin dimokiraasiin akkaataa itti bulchaa jedheera jechaan form of government. Hundeen dimokiraasii beezikaalii uummanni guutuudhaan keessatti siyaasatti uummanni guutuudhaan keessatti qooda fudhatu. Haninni ittiin of bushu, haninni ittiin hireesaa of muratu ta'uusaa sana. Inni kun attamitti hojiirra oolaa gujamu dhugaa filannoo aani'a jechaan nama filatameeti'a. Filannoon kun paarlaamaa faatu ijaarama zamana tokko yeroo kaan immoo ripireezentaatiivii ta'eema ofiisii keessatti filama jechaatu paarlaamaa malee amma zamana Giriik paarlaamaan hin jiru. Namoota filama malee hangadaa kana ofuudhaan fakkeenyaaf hanfilamu warra executive ta'anii hojjete warra hojiirra oolchan sirna gadaan taa'ee murteesse sana hojiirra warra oolchan warra akka abbaa gadaa warra akka abbaa duulaa maal kana hanfilaman. Kanaaf yeroo aanii akkas geeddarameera. Haa ta'u hundeen dimokiraasii harki garri caalu waliigalee kan mure irra olaantummaa qaba isatu hojiirra oolaa jee tokko isa kanadha. An biraan immoo filuu danda'u seera tumuu danda'u murtee sana keessatti qooda fudhachuu danda'u. Waan tokko seeraan muramee jira. Waan mootummaan yookiin government inni jennu kun kan murteessu ta'uu isaaf hin qabu. Inni akkasii kun uummatatu murteessuu isaaf qaba. Isa zaman ammaatti referendum jennu kana jecha. Inni kun self determination an muramuu isaaf qaba jedhame seera keessa kan taa'eeru sana referendum an muramaa jecha. Dimokiraasiin akkaataa itti bulchaa jedheera jecha form of government malee ideology kun jechuun dimokiraasii primitive society sin argina zabana slave society argineerra booda zabana feudalism irree amma ingiliziin faa dimokiraasiyaan isaan jalqaban 1640 keessatti isaan jalqaban yeroo sanatti feudalismii anu gusatu jira ture garuu paarlaamaan akka uumamu gansaan go'an booda immoo kun waraansa second world war booda immoo baay'ee akka maleetti guddatee addunyaa kanattu akka ideoloojiitti ilaalamutti ka'e. Kanaaf dimokiraasiin yeroo kan hundumaa zabana sooshaalizimii soo ta'e dimokiraasiin sooshaalizimii duukaa waan ol didu miti beezikaalii tiyooriinsa. Kanaaf dimokiraasiin sirna bulchiinsa yookiin immoo akkaataa bulchiinsa ideoloojii kan hundumaa waan tureef yerootti bifa isaa akkatti hojjetu geeddarachaa kan adeemedha jedhanii fudhata. Amma fakkeenyaaf haqni minority universal suffrage of women han jedhamu haqa warra dubartii haqa warra sexual practice adda addaa go'an kana yookiin immoo warra green movement kana fa'aa warra booda dhalate kana isaan akkasii kana beekamaa kan dhufe amma zabana nuti keessa jiru kana keessatti fakkeenyaaf durii hin jiru ture. Kanaaf hawaasarraa hawaasatti adda zabanarraati zabanattis adda dimokiraasiin akka inni hojjetu siin jechuu kan jedhe. Galatoomii Doktor deebii kee keessatti dimokiraasiin sirna sooshaalizimii keessatti illee yookaan ammoo sirna sooshaalizimii illee waliin mormuu waan jedhu qabte turte. Garuu ammoo namoonni baay'een sirni sooshaalizimii dimokiraasii wajjin hin deemu maaliif proletariat dictatorship waan jedhuuf filannoo paartiin adda addaa jiraatee keessa akka filatan filannoo iyyuu namaan kennu carraan filannoo keessa hin jiru. Kanaaf sirna dictatorshipiiti malee sirna dimokiraasii miti waan jedhu dubbatan akkamiin ilaalta waan kana. Kun egaa waan ta'eedha. Waan ta'e sararaatti odeessan ani je waan tiyooriin odeessanii tiyooritikali sooshaalizimiin dimokiraasii duukaa waan olluudhuuf hin qabu. Jechaan haqni ala namaa eegame namni haqa dubbachuu, haqa murteessuu, haqa bushuu qooda keessatti fudhachuu kan dhowwatu hin qabu. Sooshaalizimiin gaafa tiyooriin isaa maarksifaatiin katabamus dimokiraasii duukaa adda yookiin immoo abbaa hirrummaa ijaaruu fi adeemna hin jenne. Proletariat inni jedhame suni abbaa hirrummaa mootummaa jechuu miti. Ol'aantummaa hojjetee bulaa uumnaa jedhame. Ol'aantummaan abbaa qabeenyaa zabana kaapitaalizimii keessa jira. Kun ammayyuu jira. Jechaan dinagdee keessatti siyaasa keessatti ol'aantummaa abbaa horii ol'aantummaa kaapitaalistuu jira. Garuu dimokiraasiin keessa jira. Ol'aantummaan hojjetee bulaa sooshaalizimii keessatti uumame dimokiraasii kana piraaktisii gochuu danda'ama yeroo sanatti kan jedhameeru. Inni kun hojiirra oolle. Kun maaliif ooluu didee isa jedhu inni seenaan isaa waan baay'eedha jechaan koo sooshaalizimiin bakka haalli isaa hin mijoofnetti dhalateeti gatate warri jedhan jiru. Anis akkasuma jedheen fudhata. Hin gatate jechuun aborted yeroo isaa malee dhalatee akka hin taanetti sooshaalizimiin hiika godhateeti kufee warri jedhan jiru. Yeroo sanatti yeroo Sooviyeet Yuuniyeenitti Raashaatti warra kun gaafanne dhalatu Raashaa keessaati biyya kanatti sooshaalizimii har'a lallabuu hin dandeenyu. Maaliifi Raashaan guddatee kaapitaalizimii guddisee
sooshaalizimii afgaa kan ta'e hundee hin qabu jedhanii warri kanaafuu warraaqsa sadarkaa addunyaatti eeggachuutu nutti jira jedhanii warri ka'anii warra akka Tirooskiin fa'aa yeroo sanatti dura dhaabbataniiru waan ta'an inni isaan jedhan akkuma isaan sodaatan ga'eera booda maaliif achi sana keessatti kapitaalizimiinis pirooletaariyaatiinis sirriitti guddatee waan hin jirreef karaa biraa qabatee humni akka Staaliin fa'aa kun dhalatee karaarraa jallatee diktaatoriin dhalate kanarraa kan ka'e malee sooshaalizimiin in tiyoorii dimokiraasii duukaa waldiidha jechuu miti jedheen hin falma'anii namni baay'ees akkasitti falma waa'ee eliitii kana keessatti. Sooshaalizimiin biyya Jarman keessatti biyya Faransaay keessatti piraaktisdii ta'eera yeroo olaantummaa soo argachuu baate yeroo sanatti haqa dubbannaadhaaf haqa ijaaramuudhaaf haqa hiyyeessaaf haqa walqixxummaadhaaf kan dhaabbatu warra sooshaalistii turan ammallee kanaaf leeft oriented an ta'e kun dimokiraasii hundeemti isaa jechuun amasaa inni irratti hundaa'ee sirna jiru kana jijjiiruu waan inni danda'u kanaafuu dimokiraasii duukaa faallaa miti jedheen an mormaani karaa kotti inni ta'e garuu inni Raashaatti ta'e akka hin taanetti sooshaalizimiin gatatee hafe sun inni dhugaadha dimokiraasii duukaa wal dideera sirna abbaa hirrummaa uumeera ijaareera gad fageesse egaa boodammoo inni kun babal'atee biyya akka Afrikaa fa'aa kana keessatti gaafa dhalatu bifti isaa ittuu fokkisaa adeemeera jechaan wotaaddarri keessa galee wotaaddaratu sooshaalizimii awwaajee dendumaatti zamana isaatti humna isaa aangoo isaa diriirfachuudhaaf jecha sooshaalizimii af dimokiraasii akka faallaa ta'an addunyaatti calaqqisiisuu danda'ee jedheen fudhadha. Hayyee bareeda gaafiin kiyya kan itti aanu mootu waa'ee sirna dimokiraasii yookaan immoo sirna bulchiinsaa dimokiraasii jedhamuu fi bulchiinsa gaarii waan jedhamu jechaadha. Bulchiinsi gaariin sirna dimokiraasii wajjin akkamitti walitti hidhama? Maaltu bulchiinsa gaariidhaaf sirna dimokiraasii walitti fida jechuu kiyya guutumatti? Inni kun afaan zamana keenyaati kun inni good governance jedhamu kun yookiin bulchiinsa gaarii jedhamu kun afaan zamana keenyaati. Maal jechuu kooti waan haallee relativize kan godhu jechuun hundee rakkoo tuntuqiin achuma siistama jiru sana keessatti moodifaayi geggeeddarraa xixiqqaa gochuudhaan uummata hanitti tasgabbeessamu jechuun akkasii kun jechuun good governance yogguu jedhamu sirna itti bulchamu sana hin gaafatu hundee sirnicha gaaffii keessa kan buusu miti sirna jiruudhaan seera jiruudhaan mootummichi hojiisaa hojjechuu saadha han good governance inni itti madaalamu good governance jiramoo hin jiru inni jedhamu seeraaf sirna jiru sanaatiin hojjeteera uummata galaggaleeraa isa jedhamu sana galagaleete good governance jedhama hin galagaleete immoo lakki gaarii miti jedhama garuu gaaffiin siyaasaa yeroo baay'eetti sirnaaf seerichayyuu kan gaaffii keessa buusu jechuudha sirnaaf seericha kan gaaffii keessa buusu taanaan gaaffiin bulchiisa gaarii bulchiisa gadheenni jedhu sun keessatti dhufuu hin danda'u jechaadha maaliifuu sirnichatu gadheedha yookiin immoo sirnichatu gaariidha kanaaf good governance inni jedhamu kun zamana keenya keessatti olaantummaan globalizimii kana keessatti olaantummaan biyyoota xiqqoo tokko uumame booda inni isaan ittiin madaalanii lakkii mootummaa kana obsuutu nutti jira maaliif good governance qaba inni kun immoo kana hin qabu jedhanii hanitti madaalan tokko malee haqa namaa iticharra ga'eeru yookiin immoo sirna isaa duukaa humnoota wal didee sana rakkoo isaanii itti hiikuu danda'amu tokko miti conceptiinis good governance jedhamu kuni jedhanii fudhadha. Kanaafuu statistiksiimaaf san gargaaru atu. So conceptiin good governance yookaan bulchiinsa gaarii jedhu kun waanuma warri yeroodhaaf bulchaa jiru sun seeruma ofii barreeffatan akka ofii barreeffatanitti hojiirra oolchisuu isaanii hanga tokko waan madaalu malee seerni sun sirna cunqursaallee yoo ta'u taate isa bira achi dabaree sirna irratti hin xiyyeeffatudha ka jedhaan. Akkas fayyade. So kana jechaan mootummaan wayyaaneedhaa yeroo hedduu seera baaftee ofuma barbaaddee tumtee seera baafte san akka ofii barbaaddetti hojiirra yoo oolchite sirna hundeedhaan waan hin jijjiirreef hanguma fedhanillee bulchiinsa gaarii qabna yoo jedhan gaarii miti dhimma jedhutti nu fida jechaadha. Kun egaa bakka dhaabbannee hunda uummata Oromoo fi sirnichatti sirrii miti hundee inni irratti ijaarame sanatu diigamuusaaf qaba jenna kan nuti maaliifi uummata bicuu olaantummaa gubbaa kaa'ee achuma EPRDF keessatti sirna ofiisaa ijaareetiin seera ofiisaa ijaareef sirna ofiisaa ijaareetiin of madaala hoo ta'e uummatoota isaan kan amma diida hambisetti rakkoo isaanii amma tokkotti
kan qarafuuf hin qabu jechuudha. Haninni godhu maali waan gadhete diida isaa cululuqsee mootummoota addunyaa isaan kan biratti of agarsiise hanni ittiin kadhatu. Hanni ittiin horiitti kadhatu deeggarsa biyya diidaatti argatu mijeessa jecha. Kanaaf vocabulary warra globalizimii kana fudhataniiti good governance bad governance jedhanii kanaan evaluate gochuudhaaf akkuma statistics economy kana digitii lama akkas geenyee maaloo jedhamee siin nama dogongorsiisan sana akkasuma hanitti godhamu amalee akkuma matiyetti kana seeraaf sirnicha kan tuqumiti jedhanii an fudhadhan. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo marii Dr. Alamaayyoo Birruu wajjin goone kutaa 3ffaa torbee dhufu qabannee dhiyaannaa hagasiif nagaan nu tura.